بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوعي هازوني خيني قارنتنا التفكر في عجائب مخلوقات الله. عجائب وما ربي خيسة تفكروا وانجو. فرعوني نربي ربي نبي موسى تيرك ربي ربما فرعوني مخلوقا قبرمون تو أدلا داجين فرعوني موسى دا ربي ننتسيا مبرجين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربي وهيوه طبيعة صورته وشكله وما سا إساخنه ثم هدى إيغنا إساقا جنج نياتا دوغاتي في بباغل خرورسا قودت ربي ننقبر جيت سيامو جين ربي وما تنا وما تنا صورة إسيتي في akkaataa isiidhaa isii kennee akka jiraataa akka bobbaatee galtaa ka itti qaceelchee jeen achi keessa tafakkurtammaati. hayyee sun akkamimma shifaa'ul aliil libni alqayyim fi hukmi alqadaa walqadari walxikmati wattacliil kitaaba sanirra ka jiru uumaan rabbii ta'uu uumamte tun hundisiidhaa qaceelfama bobbaa galaa beektii je. wanti tun waan ifiin ta'e miti. rabbii dalagaan isaa nama dadhabsiisaa ta'e ajaa'ibni uumaa isaa ka hunda dadhabsiise. rabbii kanattiin siyaamaa koottuu kanatti amani. fir'aawna lafarra jiru guutuun akkana jennaan. fir'aawna muusaan itti ergame boodaas fir'aawna xiqqaa guddaadhaan cufa munkira warra tokkummaa rabbiitii fi dandeettii rabbiin qaabu warra waayyuun nagawma ifumaan taate warra jiru saayinsii rabbi kafartee dadhabsiisuu yoo feete koottu dhaggeeffadhu. laal seenaa kitaaba san keessa ka jiru jeedalloon gizee beeloyte ajaa'iba uumaa rabbi. jeedalloon gizee beeloyte waan nyaattu barbaaddee dhabde dirree baateeti dirree tana diriirfattee ciiftiye. wanni deemaa hoggaa dhufe kafagooti fi kadhiyoo kasamiirra bararuu fi kalafa deemaa dhufe wanni rabbiin qadara itti dabarse du'u isiidha nyaatamuu isii dhufeeti jeedalloon tun waan du'ee jettee gubbaa dhaabbate. isin siyaasaa beeki nagaa ciisu jirti. hoggaa wanni kun dhufee gubbaa dhaabbate baga rabbi nagaan si fideettetuma asi qabdi. siyaasaa tana eenyu qaraasisee akkana dubbiin way ajaa'iba uumaa rabbiitii taakka. jeedalloon gizee waan nyaattee dhuydu dhabde akkasi nyaattee dhuydii lafa ciiftee waan samii bararu hallaatti hanga san asirraa chixxamade hiitee fi qabdutti dirruma tana baatee dhuf ciifti ustee maalimoo waan du'e asi garreedhaa miree wanni samiirra bararutu tun qonqorabde malee hin duune hubadhu. hoggaa isin dhuftee irra qubatte wanti tun waan du'ee jetteeti isin dhufteemi tun asi qabdi taakka jee. ومن حكمة أمس ومن حكمة الله في مخلوقاته أقوم ربي وما إسا خيست أركم تمس بشون جزء hantuuta qabuudha gaattu yoo akhi nama dingata ijaan wal arkan isaa godarra deemu gamanaanis akkasitti miyotaa itti martiye duubaan fuulduraanis hogguu kana isaaniin fiigaju yoo asiinin ichi fiigaje asiinis naa jira akka waan jetteeni asiinis naa jira akka waan jetteeni maanaan isaa maal jechuu jaan garanaanis yeta abbaatu hayyee meemee siin nama hayyee siyaasaa beekan akka inni karaa fiiguu walii wallaalee dhama'ee isii bira kufu godhuuf jeeqamu
kitaaba san irra jira. Bashoon sanii fantuuta yamnata wayasraa duubaa fi duraan akkasii itti jettee isaa godarra jiru. Fuuldura fiigee taanaan nin jira. Huddu duubaan fiigeettus nin jira. Dhama'ee akka inni asii bu'u. Khalaas mannaaraa keenya jeetuma asii bu'a ka. Siyaasaa dajiin. Bashoo kana godhaa jee. Tole takkuma mitunis ajaa'iba uumaa rabbiitii qabadhu. Itti aansee qaala baadu sayyaadiin garii warra bineensa alloo luukki jee. Bineensi kun ajaa'ibni uumaa rabbii kun jee akka inni qabu. Yoo isaa bararu allafa dhaabbadhee harkaan akkana jees hin bararu jee. Anuma eegaa. Yoon if qabadhees anuma eega jee. Yoon isa laalees anuma eega jee. Hangaan harkaan lafa waa barbaadutti hogguun harka yakara lafaa gallaadhe barare jee. Maal jechuun reefu gizee akkana jiru harki goggaanumaan hin godhu jenne eega jee bara. Hanga harkaan yoon akkana jees yoon if qabadhees yoon isa laalees lachuttuu hin sossoo'u jee. Gaafni inni sossoo'u gaafame gaafaan harkaan kara lafaa laadhee waan baruuraa laalime akkasitti. Ni beeka jechuu bara ogummaa rabbiitu akkanarratti uume meeshaan tun ifiin taate kamit jettaa rabbii kanaa fi kana uumettiin siyaamaa hoottuu kanatti amani ajaa'iba uumaa rabbii kana jechuudha. Afraffaadhaa qabxiin afraffaadhaa wanni bararu hallaattiin adariin gizee dhaluu deemtu mana jaaratti. Mana kana gizee jaarattu muka jajjabaa jala keessa muyni lallaafaan gubbarra ta'a hulatti gooti eega dhaltee booda isin ilmootana asitti eeyti abbaan deemee firii qoonqoo barbaada hoggaa fiti waliin nyaachisan hoggaanii fi nyaachisan kana alanfatteet afaan siitiin fuutee afaan keessiif. Qaceelfamni kun jiru addaan fudhatanii hormaa fi dhaltuun jaarsaa jaartii ta'anii ilmaan guddisuudhaaf dura mana ijaaruudhaaf seerri manatti ijaaranis jajjabaa jala kaayaniit lallaafaa gubbaarra kaayan hogguu mana ijaaran jechuu kana maaltu karaa seettee yaaddaati. Abbaan haa qoonqoo barbaadu ati ilmaan jabeessii kana hoo eenyu itti dhameettee yaaddaati. Tunis takkumaami dalagaa rabbii keessaa. Akka jiraatan jee afuri qabxiin shanaffaadha. Arbi gizee dhaluu deemu ciisee dhaluun isanii dibdiimi hogguu dhaluudhaa deemu bishaan kana guddaa kan ta'in xiqqaa bishaan xiqqaa laal hagadin fagaan xarafa isaa dhaabbateeti achi barbaadee deemee dhala jaan akkam dhaabbatee buusaa yoo ilmoon hogguu mataan buute mataa kanaan lafa dhooyte taanaan ni bowwaafata ni miidhama. Hayyee bishaan xarafa hogguu geessee bishaan xiqqaa irratti hogguu ilmoo buufte bishaan kun akka firaashaa ta'aa fi siyaasaa tana eenyu barsiisee jettee yaaddaati hoo. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii hundarra danda'ate kadalagaan isaa hundi ogummaa if keessaa qabdutti amaneetiin jira hoo. Tun dalagaa namaati miti dalagaa waan saniiti miti dalagaa rabbiiti amaneetiif hin jira akka inni alaa kulli shay'in qadiir ta'e. Hayyee akkasuma ammas bineensi hogguu boolla qotate aadaa isarraa bineensi gizee boolla qotate mana isaa boolla kana gizee galuu deemu hudduduubaan seenaa deemee seenaa jee. Yoonii fi balaan takkaa bineensi halaala kana dhufu jiraate akka fuulaan firraa dhoorkuu danda'u. Siyaasa akkanaati. Hudduduubaan wanni seenuuf waan gana mana isaa kana eega ol seene alaa isatti ol dhufu fuula kanaan akka firraa dhoorkuu fi siyaasaa mi dubbiin tun? Tun dubbiin takkumaa bara akkana jechuudha jeetu. Sharaarattiin hogguu waan nyaattu barbaaddee dhabde min aadatiyaa. Hoggaa waan nyaattu barbaaddee dhabde fuuteeti humnan qabdu deemtee fiidee waa qabatuudha. Muka kanaa fi kana idduu qaawa lama gartee karaa gidaara kanaa fi kana idduu fuuteeti haada isii saniin jaartii kana idduu jaarteeti itti dhifti. Tiitichaa fi wantoonni adda addaa fiigaa dhufan
xamadaas kaa'ame beekan fiigaa dhufan hoggaa fiigaa dhufan kanatti nyaaq hin jenne isin as taa'u jirti baga rabbi nagaan isin fide asi qabdi duuba eenyu qaraatii tan akkasi kenneefi ati humna kanaan qabdu akkanaa fi akkana tahijee jiruun teekkan malee siin mijjattu akkana tahijee eenyu qaraatii itti kennee jii gaafadhu jee tunis takkumaa tunis takkumaa baree shukran lillahi ta'ala bineensi waa meeqaat dubbatame imma hogguuniif waa barbaaddatu habashoo irraa dhageessisan hajeedalloo irraa dhageessisan hogguu dhalu ka adarii irraa dhageessisan ka arba irraa dhageessisan afuri jarri kun amma hogguu boolla seenu huddu duubaan seena ka dhageessisan shani duuba akkasuma sharaaratti mana akka jaaratteeti xamada waa qabdii jaha min aadatiha ka torbaffaadha mixiin hoggaa bonaa midhaan mataa cirteeti ganna keessa roobni roobu akka duraan magarre keeysi hoggaa roobni roobe fiddeeti sharaa midhaan boollatti itti roobe qabanii aadamni beeytaami sharaa fiddee hafti dirree tanaaftee hogguunni goggoge ol dachaafti eenyu qaraatii tanatti kennee jii gaafadhu shimbirroon mixiit akkas godha san midhaan mixii akkas godha shimbirroon wayta roobni roobee citaan mayre wayta citaan isii ajajamuu ta'e citaan goggogaan hin ajajamuuf mana jaaruun ta'u wayta akkam mana jaaratti bani aadam gizee akkam shanyii facaafata bargizee roobni roobe ni beekaa mire tunis wayta mana jaarattu beeytiin sitti mujjiraa qabadhu wayta roobni roobee citaan mayree lallaafaa ta'e gizee kana mana firraa jijjiirtus mana amataa hoggus firraa jijjiirti hoggus mana jaarattiin jee wayta citaan isii ajajamuu ta'e maaltu qaraasisee anuma jii kana hundaati aboo boo dalagaan dalagaa rabbiitti sitti hime wallaahi hin siin jedhe aboo ilmi namaa gizee dhalatuu deemu hogguu garaa haadhaa taa'u akka nama lafarra taa'utti fuula isaa kana kara duyda haadhaachi deebisee ta'a gaafa garaa haadhaa jiru hoggaa dhalatuu deemu ijoollee ispoortii takkaa finqilloo jan dhageesseen akka gubbaan garagalee yeey mataadhaan hoggaa dhalatuu deemu banii aadam mataadhaan dhufa hoggaa garaa haadhaa taa'u akka nama lafarra taa'utti fuula gara haadhaa deebisee ta'a hoggaa dhalatu mataadhaan bu'a karaan asiin nama baasaa eenyu itti hime hin beekooyi amrii rabbiiti malee ifiin ta'u ta'a kun amma kana dalage wallaaltaati rabbi kana dalaguttiin amanaa jechuu kanaas si amansiisuu dhabeeti kanaas wallaalame xaana kanamo malak kana wallaaltee jahannam seenuuf filatta ati du allahu akbar rabbi guddinaa fi beekumsi isaa akkana amannaa billaahi wahda itti amannitu namni xabiyaan isaa akkas waa hunda wanni argamaa kun guutuun isaa karaa bobbaagala isaa nyaata gizee nyaatu bineensi gizee waa alloolu hogguu waa barbaaddatu akka nama walari'u bani aadamni beeytaami bani aadam gizee walari'u eessa jira mee karam akkasi siyaasaa waliif baasaami bineensi gizee qoonqoo wali qabu lamaan si fakkeessa inni kun isa kana nyaatuudha ari'a kana isa kanaas kabirooti isa nyaatu ari'a qooda godhee bara hakiimiin isa ogee isaa bara hiyya isaa fi dureessi bara addunyaarra walitti dalagate dureessi addunyaa qaba hiyya isi arra dalagar kanne addunyaa munaffise pee jee dureessi oo sarraatanyaa arra rabbiin akka na razaqee jarri lachuu razaqame mooka akka dalagee bara rabbiin kee hayyee bineensa kana tokko isa nyaata kabiroo isa nyaata hiriira naanaqi callee diri tasbii si isa akkasii isa kana ni gaata
akkatti qabatu dhagaa jala ciiseet hanga inni cias deemu asii eega maal jechuu jettee laalta akka namni gaadee wal qabutti gaadee wal qabaan siin jee bar wanni nan siin juqu sii galee haya yoo laalte inni kun bineensa maaltu kana jechuu qaraasiseen siin jee antana dhibde bar ahaa aboo uumaan rabbiitun dalagaa beekaan dalageen siin jee takkittiin tun siin taane rabbii waan uume keessatti ogummaa fi dandeettii kanaa qabutti amanii jechuun siin taane akki jeen ka Muusaan Firoowna qaala faman rabbukumaa yaa Muusaa jee Firoowni Muusaan ikki jee قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى مي ربين كي سلمان خيتنا يام تنسوني إنيو جنان بر ربين كينيا خؤوما أومتنا هنداو طبيعة إسي شكلي صورته أوما إسي خنة ثم هدى سيرا بوبا غلا أقيت تجرات هندتك أجل جيين uuman dhageessatuun guutuun waan irratti uumamteef jireenya isiitiif akkaataa bobbaagala isii keessatti qaceelfama uumamuman rabbiin kenneefi bobbaatee galtidu akkanaa'ee rabbii waan uume jiruu isii uumeef sani qaceelche ifiin taate ifiin hin taane wanti tuni abbaa taasise qabdiidha sitti himti wanni uumamte tun ogummaa qabdi wanni uumamte ta ogummaa qabdutu rabbiin uumee jiraadha sitti himti kanatti amaniin siin ja'aa jeen Firoownan Muusaan shufa nama dachirra jiruutiin maal jenna saayinsii rabbi kafarte kawaayyuu kanuma ifiin taate jettu hundaan laa dogongortee jirta wanni ifiin ta'e hin jiru karooraan dalagamtee beekaadhaat dalagee dalagaa rabbii ogeeysaatii dhageeysee lallal karooraan dalagamte beekumsaa fi dandeettii rabbi irraa argamte kanattiin siyaama wahayyuunu laalakki gootu ajaa'iba uumaa rabbi beekumsaa fi dandeettii rabbii keetii kan dhumne sitti himu fuulli namaa kaati gartu kun harkaanuu odoo fuutee harka kee lamaan fuularra keeyse bal'ina wayii hangas mara guddaadha waluma gaabar waa xiqqoo malee haa ta'u isuma kanaatu barakatee bal'ina beekumsa rabbii keessa tafakkuru yoo feete la wallaahi hin singe bal'ina beekumsa rabbii keessa tafakkuru yoo feete harka kana fuutee fuularra hogguu keeysu lafa waa xiqqo kanuma akkasiiti hireen finne rabbiin atitti amante kaniin itti siyaamu ka inni tokkicha siin jiru kun innahu Allah saboo inni Allah bar maal taate ati bar kaniin itti siyaamu kun bar Allah ka beekumsi isaan dhumin nama kana waan lafarra jiru guutu fuulaan gargar godhe fuula qofa abbaan fedhu dhufa adda kun adda guddata kun mallaadha kun funyaani kun maare numa jiigaati akka rabbisi godhe numa ji khalas battawqiyaan keetuma akkamitti hireen fixini jetta duuba laal harka kana isa qof kanaani wal dhab wanni lafarra jiru guutuun kaas dura kutee fi haganaa dhufu hundisaa ka bakka tanaan kee kana fakkaatu hin jiru aboo beekumsaa fi dandeettiidhaan dalagamuu keessa wallaahi dalagaa itti yaadamtee dalagamte ta'uu isii ragaa ba'i dalagaa itti yaadamtee dalagamte bakka tana amani ragaa ba'ime wallaahi ifiin taateedhaame dingataame nagaumaa fayyaame xabiyaadha wooma akkatti ifiin tahaati akka saayinsii rabbi kafarte jette akka shayxaanni afaan oromoo dubbatu juu akka abaaramaan jee miti wallaahi dalagaa karoora qabdu dalagaa dandeettii rabbiitii fi beekumsa rabbi alla ogummaa rabbiirra nama qaceelchitu dadhabsiisa laal ifiin ta'e jechuu waan si qaanfachiisu waan si dadhabsiisu fuula kee qofa irratti fuula banii aadam guutuu irratti kan si barsiisu itti yaadamee dalagame akkamitti hiree fixuu dhabee ji'iif keessatti barbaadi banii aadam kana bakka walitti qabi sagalee laal waan huluula xiqqaa kana iyyaan gartaami sagalee waan nyangar kagaddee mukan huluula xiqqaa boombaa kan kanuma bal'isuu fi walii as harkisuudhaan sagalee xiqqeessee guddisuu hadhiiraa dhalaadhaa wal dhoorkee rabbiin kee badhinni kun numa gaariidhaan siin jedhe dhageesseet isa kanatti namatti alhamdulillahi rabbil
laallaan akkam goota seete dubbii tana keessa deemuu gisee feete mataa kee keessa dhaggeeffadhu mana teesseeti nama ala jiru hey warri jee hay jetti dhaggeeffatte gurra keetiin maraamaree beekan abaluusa seen ijaan ka jee ati ijaan hin agarre gurraan dhageesse sagaleen akka footoon fuulaa reefu wal dhabdii tana ate takkaa maraamarte qoygaa wayin sitti hima heddummina nama lafarra jiruutis mataa kee keessa walitti qabadhu lafa sagalee tana waa xiqqishoo ta'uu isiitis mataa kee keessa qabadhu yaa rabbii kiyya akkamitti laal dandeettii tee keessa alla akkamiin jaadhiiroo mookam kanaa duuba kayfiin ta'e haxaana kana adda dhoorkuu dandee ogeessa kate meeshaan tun silaa waliin laaqamtee sandal taatee wal dhabdi ture beekadhu ka dalagaa namaati waan ifiin ta'e yoo taate sandalni beeytami kanamni haadatti hidhataa oolu sagaleen namaatis silaa akkasitti lafaa xiqqoodhaa hireefe nama sadii wal dabarsuu hin danda'a nama sadii garagara godhuu ni danda'in sinji akka karoora dalagaa bani aadamikka lafti tun xiqqoodhaan sitti mujjiraa bara wahuma inni ittiin gargar godhe kana maan barbaanne ati nagaa fayyaa caal jettee fittiin taayin wayiifin si barbaade nama kabajaa if barbaadi sin barbaada rabbii keetiifin si barbaade ati if barbaadi barakallahu fiik rabbii keetiifin si barbaade ati teetiif barbaadiin sin jee maal kaju sagaleen nama bani aadam guututti sagaleen dhalaadhaa waladda khadiiraa waladda lafti sagalee rabbiin itti adda godhe kun akka laaltee gattutti lafa waa xiqqoo yaa rabbi kiyya akkamitti hirtee fituu dadhabde alla wallaahi rabbii kanaatti amaneetiin jiraa ragaa naa ta'e maa jechuu dhabde hayyee naam shukran lillah diin kana nuu kennuufi islaama nu godhuufi dandeettii isaatti warra amanee rabbi nu haa godhutu akka bifaa sanitti biftinis akkasumatti sagaleen akkasumatti fuudhee gurra gizeetti uume gurri kun maal qorata saatalaayitii sagalee dhadhiqa sagalee eenyuti nama tokko fidanitti sii bana waraabbi haasawa nama alaa dubbatutti sii bana usaamee wayin alaa dhagaa jeeban beek inni saatalaayitiin ala teessi hanga humna hanga danda'u qabalaa gurri kee kun mitira asiin achi hanga bal'atu qabu eeggadhu haa dalagaa rabbiitiin siyaasa asiin achi hanga bal'atu qabu ati meeshaa rabbiin dalagee wayii fuuga takkaa agartee midhagee bakka warshaa rabbii keetiitti irraa hin siima asiin achi hanga bal'atu qaba laal amma waayifaa fi meeshaan tokko barogguu mana kana ol seene hanga bal'atu hanga waa harkisu qabaami gurri kee kun hanga bal'atu qaba laan naannoo tana yoo namni ala kanaa haasa'u taate ati as jirta as teesseetti naannoo tana qoratta dingata akkan qabamne jechuudha tiqagaa meeshaa wajji bara tolcheessi gadhiisee yorbo badhatee kun rabbi si uume maaliif takkaa fi yaadati asuma fuuteeti ajaa'iba rabbii keetti keessa yaa wallaahi sinjee kun sagalee dhiqa bo maaliin dhageenya meewusa eenyusa ja hayyee kunoo litorkii dhedheertuu dhaabantana iyyaan gartaami as gubba jira laal olii tana qaama keetirraa gara olaan kun maal dhiqa footoodha dhiqa eenyu na fakkaata boo namni kun eenyu jaaban footoo dhiqa ijji tun footoo dhiiti asii laalee alaa harkiseeti ta dur harkee waliin barbaade namni kun yaadadde aboo baluuti guyyaa akkanaa wajji teenye masjida du'aa wajji goone quraana wajji karaane je hayyee footoo dhiqa kun hayyaa kunoo hagurraa sagalee dhiqa footoo ijji halaala garti gurri halaalatti eega meeshaa tana kun kana dalaguu kana akkamitti humnitti isii dhumuu dhabde nama kana aalamarra garteetu takka qabattee akkami irraanfatuu dhabde haya irraanfatte amata kudhani garteet amata hurnan akkasii hoggaa waliin dhuftan gaaf akkasiitiin harkee abalu fakkaateette addaan dhiiqee baafte kaa'u gurri kee kun alaa sagalee nama hunda ka dhiiraa dhalaa dhiqee baase kaa'u hay ati dalagaa rabbii kanaa taateeti if irraanfattee nagaa bilaash jiraattee jechuu as dura umrii teetitti mee'u saabo wayin dhagee wayin arke dalagaa rabbii irraa kaa'ee ati
nama akkanaa turte. Akkanarra dhaabbattee rabbii waan uume ajaa'iba uumaa rabbii makluuqaata keessatti hayawaanni akka dhageessisan baadhiidha kun hanga tokkoon sitti haasa'u jira. Ati akka if dhageesse kana hanga tokkoon sitti hime kana hunda maalirra qajeelche rabbii waan uume karoora irratti uume bihikmatin wa qudratin wa ilmin beekumsaan dandeettiidhaan harkamsiise hundisii karoora isii qabattee kanamaa kabineensaa adda addatti wal dhabee arkamaa ta'uun kun dalagaa beekaati. Dalagaan abbaa dalagee namatti himti jedha. Faanti abbaa ajjate nama yaadachiifti takkaa'u nama garsiifti jedha. Akkana gisee siin jedha laal dalagaa rabbiitiin rabbi beeku qorataa tahi if qoradhu aalama qoradhu naguma hidhamtee hacuucamteen taa'ini jiruu teetis bilaash hin godhini sammuu tee bilaash hin godhini diin kee bilaash hin godhini ibaadaaf si uume nagaa fayyaan taa'ini fakkir gallallaali if yaadadhu uumaa rabbiitii faayidaa ta'e waan sitti himan qabadhu lubbuu teetii faayidaa ta'e namaa faayidaa ta'e waakhiru daawwatii ani alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.